Iyooyyaa dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakki jirtan cufaatti isanaa dhaqqabu ankasan waliin turgalma Oromoo abdiif wanti sabaa gootichi waraan bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godin gujii bahaa keessochuu cibraan soddon boorotiif cibraan odaa doolaa duul bakkootu woboon dhuunfat deebinee dhuunfachuu jedhu mootummaan gabroonfata Itoophiyaa ijibbaataaf humni qabcufaayyuu godin gujii fa'uun onkoloolessa 4 barkum 2021 jalqabeen. Woboon goggosee ofirraa qolachuun injifannoo addaa galmeessaa jiraachuu guyyaa gabaasuu jira. Haa ta'u malee lol jajjabaa fadhaawa onkoloolessa 8 barkum 2021 woboon zoonii kibbaa cibraan soddon booro aana gumee dalloo gandi gaddaa haloltooti gabroonfataan Itoophiyaa qabattee uummata iraarsaa aduu jira. Akka xiyyaaraa barrisee itti marsuun loltoota gabroonfata Itoophiyaa hedduu sii buxee baasee gussee heessa baasuun gammachuu guddaan uummata gandaa waliin marii taasisaa ool viidiyoo sun isanii dhiyeessina itti dhiyaadha. Gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo cirraa soddon booroo injifannoo diina isaa ka sirna gabroonfataa ka diina Oromoo balleessuudhaaf sanyii duguuguudhaaf godinaalee Oromiyaan qabdurra dabree Itoophiyaa guutuurraa waraana gosa adda addaa walitti guuree maqaa waraana bilisummaa Oromoo cirraa soddon booroo balleessuu fi uummata Oromoo diiban balleessuu ka jedhu qabatee dhufe baga irra aantanii baga injifattanii siin jedhu. Itti fufuudhaan akkuma waliin argaa jiru namni lafa isaarratti lolu, namni lafa isaarratti rakkatu, namni lafa isaarratti arrabsamu umarratti immoo in injifataa jechuudha. Inni gaama hodhu. Caqasi. Haali uummataa tokko dhugaan uummataa tokko dhokatee hafuun danda'u. Warri guyyaa dheengaddaa gaafa diinni kun lafa kana seene ilmichi tanillee ilmichi naammanati. Warri gaafa nyaatu kun lafa kana seene Ibraahimadiin caaltuu tuuroo warra dheengadda gaafa nyaate lafa kana seene ilmichi tan jechuudha. Ifa namoota hedduu maqaa dhawullee ta'eefi gaafa nyaate kun lafa kana seene warra ilmichee yaa qabbanoomne jedhee nyaata kana simatee jechuudha. Kun ragaa qabatamaa ifaati. Asuma kee jirtaatu borillee nadheen keessaallee namni gaafa nyaate kun lafa kana seene ililchitanii yaa gammanne yaa qabbanoomne jettanii ammallee hin gaggitan dhiisa. Hin dhaga'ama. Ifa. Afaan kuskii gala. Lafa kana isintu itti qalatee bari. Itti guddattee bari warri kun makii konkolaataa fide. Ifa. Warri ililchitan. Maam nyaabas keessatti keessa eeggadda. Gandi boobaa waliin beektanii namas keessatti eeggaddaa sitta. Kan nyaatu kun gaafa seene bilbilee fi waame hin beektanii waliin beektanii sun. Eessaa akka nama haaressa nama lafa dhibii dhufee baasi naan jettanii. Maal hin beektanii maarree eebal hin jettu. Namni as keessa turtan kaleessa deengatti. Kanaaf ifa. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo gaachata uummata Oromooti. Borillee iftaanillee jaalannu jibbinu. Namni uummata Oromoo kana bulchuuf deemu waraana bilisummaa Oromoo ta'uusaa beeka. Diinni immoo kan dhufe kun si balleessu dhufe, si ajjeessu dhufe. Lafarraa si duuguu dhufe, wanti ati faarsitu hin jiru. Hin faarsitaa diina. Diina lafarraa Oromoo balleessuuf deemu hin faarsinaa diina. Ofitti hin faarsinaa diina. Diina abaare kurra. Qawween loli dandeessee loltumootaan abaare diina. Nama kan kee immoo jabeeffatu waraanni kee waraana bilisummaa Oromoo ta'uu hubadhu. Kan inni dhageenyan malee dhagaye. Sii jennee biyyee fi sii jennee lafee cabuu jirra bar. Sii jennee dhiiga dhangalaasuu jirra bar. Sii jennee dhalaaf dhalcha akka dhaluu wallaalle gomoo. Dhaluu wallaalle bar. Teessee ilmaan guddifachuu dadhabdeetu immoo. Nyaaba ililchitee isimattu. Maal? Adamsiin gorsuu jira ganna furu.
waraanni bilisummaa Oromoo Cibraa Soddon Booroo aga lafa kana seene ganna afur. Isin barsiisutti hin jirru. Isin hubachiisutti hin jirru. Hin jirra moo hin jirru? Maariyaam rakkoo. Isa malle walitti malle waan kan dhiisiraan waan biraa hin jedhiina deeggar hin jedhiina waraana bilisummaa Oromoo abbaan deeggaraa deeggaru abbaan deeggarra immoo afaan isaa qabatee maal ta'uu qaba ilmaan ofii haa guddifatu namas keessatti ajjeesuu wallaallee miti isin nama siyaasaa miti isin nama horsiisee bulaa mootummaan hin deeggariira waboon hin deeggariira afaan keessa qabadhaa maal ta'a jennu ofirraa ta'a ilmaan guddifadhaa horii horsiifadhaa oobruu qotadhaa jennu jechuudha. Agarra maal sinii booname? Maal sinii booname? Kanaaf ammallee sinitti dhaammadhaa warri immoo hanga dhumaatti simannaa keenyaaf lafa dhibiirraa dhuftanii yookiin ganda dhibiirraa dhuftanii asitti argamtan warri immoo waraana bilisummaa Oromoo waan qabdaniin cinaa dhaabbattanii ofii beeloftanii matti argamtan ammallee gara fuulduraa keessallee gammachuu guddaa sin eeggataa jechuudha. Ifa gammachuu guddaa warri adamsamtan kanaaf ammallee gammadaa gara fuulduraatti illee gammadaa jiraadhaa. Baru guyyaa singgee jedhama malee deebi'u. Kanaaf diinni kuni ji'a kana as maqaa gaachana sirnaa jedhee maqaa moggaafatee kan inni itti duulee Cibraa Soddon Booroo balleessu maqaan diina kanaa maqaan waraana kanaa gaachana sirnaa jedhee maqaa moggaafatee deebi'ee maqaa waaqa waliin immoo Cibraa Soddon Booroo immoo gaachana cinnaa jedhee ofirraa deebise jechuudha. Ifa gaachana cinnaalee maal godhe? Gaachana sirnaa kan jedhe kaanii maal godhe? Gaachana cinnaatti deebi'ee ibsite jechuudha. Kanaaf yaa badee jechuudha. Kanaaf borillee akkasumatti humna galatooma jajjabaadhaa ol jajjabeessaa bakka guyyaadhaa sin geessitti barbaade injifannoon uummata Injifannoo waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraa Soddon Booroo guyyaa 8ffaa injifannoo boonsaa galmeessuudhaan waraana PP ijaarsee yeroo uummanni Oromoo koonyaa gujii bahaa jiru dhiichisaa jirudha.